Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to teach you 12 action verbs you must know. And this video going to help you to improve your English very well. Okay, so try to watch the video until the end. Akkam jirtu gara channel kootiitti dhuftanii har'a jechaadha jechoota dalagaa ibsan jechaadha 12 kan sirriitti ilaalu ta'a. Kanaafuu viidiyoon kun sirriitti isin fayyada akkasumas immoo ingiliffa keessan fooyyeffachuudhaaf isin fayyada waan ta'eef hamma isaatitti ilaalaa. And let's begin our today's lesson. Okay, haa jalqabnu kallattumaan. The first word is sit down. Okay, so the first verb is sit down. Sit down jechuun simply to take a seat. To take a seat jechuun taa'uu jechuudha. Teessoo irra yookaan immoo waa wayiitirra taa'uu jechuudha. Sit down jechuun jechaadha. Kanaafuu salphumatti sit down jechuun taa'uu jechuudha. Akkasumas immoo jecha kana gocha yeroo darbee ibsuudhaaf yogguu fayyadamnu jechuudha. Sat down jenna. For example, he sat down jechuun inni taa'e jechuudha jechaadha. The second one is stand up. Stand up jechuun to rise from sitting. Okay. Inni yoo teenye jiraanne ol ka'uu jechaadha. Kanaafuu stand up jechuun gabaabumatti ka'uu jechaadha. Akkasumas immoo jecha kana gocha yeroo darbee ibsuudhaaf yeroo itti fayyadamna ta'e jechaadha. Stood up jenna. For example, she stood up jechuun isheen haati jechuudha jechaadha. And the third one is ride. Ride means simply okay to travel on a bicycle, bike, or a horse. Okay. Fardaan yookaan immoo saayikilii yookaan immoo akkasumas motoraan deemuu yookaan immoo iddoo tokkoo gara iddoo biraatitti sochii taasisuu jechuudha. For example, okay, jecha kana gocha yeroo darbee ibsuudhaaf yeroo itti fayyadamnu ride kan jedhu gara rooditti jijjiiree sana booddee fayyadamna jechaadha. For example, he rode a bike jechuun inni motora oofe jechuudha. And the fourth one is jump. Jump means to push yourself off the ground into the air. Kana jechuun lafarraa gara qilleensaatti ol utaaluu jechuudha salphumatti. Kanaafuu salphumatti jump jechuun utaaluu jechuudha. Jecha kana gocha yeroo darbee akka nuuf ibsutti yogguu fayyadamna ta'e jump kan jedhu gara jump'tti jijjiirra jechaadha. Sana booddee hima ijaara. For example, he jumped high jechuun inni sirriitti utaale jechaadha jechaadha. The fifth one is dance. So, okay. Dance jechuun to move your body with music. Okay. That's it. Kana jechuun muuziqaa waliin sirbuu jechaadha. Kanaaf dance kan jedhu kana gocha yeroo darbee okay. Akka nuuf ibsu yogguu barbaanne gara daansiitti jijjiirraa jechaadha. Daansiitti. For example, okay, she danced beautifully jechuun isheen bareechitee sirbitee jechuudha. And the sixth one is climb. So climb jechuun just to go up a tree, a hill or a mountain jechuudha. Maal jechuudha? Gaara yookaan muka yookaan immoo tulluu ol ba'uu yookaan koruu jechuudha. That is called climb. Okay. Jecha kana jechaadha. Gocha yeroo darbee akka nuuf ibsutti yogguu fayyadamuu barbaanne climb kan jedhu kana gara climb jechuudha jechaadha. For example, he climbed a tree jechuun inni muka kore jechuudha jechaadha. The seventh one is simply fall over. Okay, fall over means simply look. Fall over means to lose balance and the ground. Kana jechuun baalaansii keenya to'achuu dadhabne sana booddee yoo lafatti kufnu that is called fall over. Okay. Kanaafuu gabaabumatti fall over jechuun kufuu jechuudha jechaadha. And jecha kana gocha yeroo darbee akka nuuf ibsutti yogguu fayyadamuu barbaanne fall over kan jedhu gara fell over itti jijjiirra jechaadha. For example, fell over jechuun inni kufe jechaadha. And the eighth one is lie down. Okay? So lie down means to rest your body flat. Kana jechuun lie down jechuun siree taa'aa waan wayii irra ciisuu jechuudha. Akkasumas immoo jecha kana gocha yeroo darbee akka nuuf ibsutti yeroo fayyadamuu barbaanne gara lay down itti jijjiirra jechaadha. So for example, he lay down on the bed. Kana jechuun inni sireerra ciisee yookaan rafe jechuudhaaf jechaadha. And the ninth one is run. Okay. Run means to move quickly with your legs. Okay. Maal inni lukaan saffisaan deemu. Saffisaan hojjan fiiguu jechaadha simply. Kanaaf run jechuun salphumatti fiiguu jechuudha. Jecha kana gocha yeroo darbee akka nuuf ibsutti yeroo fayyadamuu barbaanne ranuma jenna garuu barreeffamaan yogguu barreessinu RAN gochuu qabna jechaadha. For example, she run fast jechuun isheen saffisaan fiigdi. Jechi kun actually waan yeroo hunda sirrii ta'e ibsa malee like gocha yeroo darbee miti jechaadha. Okay. And the tenth one is walk.
Walk jechuun deemuu. That simply to move on foot. Okay. That is called walk jedhama jecha. So walking lukaan deemuu jechaadha. Miilaan deemuu jechaadha. Jecha kana gocha yeroo darbee akka nuuf ibsutti yeroo fayyadamuu barbaanne walk kan jedhu kana gara walktiitti jijjiirraa jechaadha. So for example, she walked to school. Isheen gara mana barumsaa deemte jechuudha. And the 11th one is get on. Get on means to enter a bus or a train. Baasii yookaan immoo baabura seenuu jechaadha. Yookiin seenuu yookaan immoo yaabbachuu jechuudha. Get on jedha. Jecha kana immoo gocha yeroo darbee akka nuuf ibsutti yogguu fayyadamuu barbaanne ta'ee got on jennee jijjiirraa jecha. For example, he got on the bus. He got on the bus. He got on the bus jechuun inni baasii yaabbate jechuudha jechaadha. And the 11th one is get off. Okay. Get off jechuun to leave a bus or a train. Baasii yookaan immoo baabura irraa bu'uu jechaadha. That one is called get off. Akkasumas jecha kana gocha yeroo darbee akka nuuf ibsutti yogguu fayyadamna ta'ee isa kana jechaadha got off itti jijjiirraa jechaadha. For example, he got off the bus. Inni baasii irraa bu'e jechuudha. Okay. So that's all about today's lesson actually. If you have a question, try to write your question on the comment section. Okay. And if you like this video, please like and again try to share it with your friends. Okay. And that's all about our today's lesson. And see you on another time. So viidiyoon keenya har'aa kanuma fakkaata. Viidiyoo kana yoo jaalattan laayik gochuu keessan akka hin irraanfanne hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Akkasumas immoo haarawaa yoo taatan sabskiraayib gochuu keessan akka hin irraanfanne yeroo biraatti wal agarraa. See you on another video. Goodbye.